سكوشش مياترين قدلو البيلو مايتو ازنتون كمدل دايما يسستو ممكن تكمل المكالمة 5 دقايق ب90 قرش أو Sí, ya se lo pongo un peto. Ay, arruango. Ay. Tabarika, ini. Anong sinan ini? Sabari mi. Wala ko na siya nilmunggo manayda. Yamiyo. ربي إلى دنيا آخرة يارتي جناتي الجن Marsa mangko tidak ada isuan. ناو قال Marsa مخانا ilmuku tidak ada isuan. Adrinya berbadu ya dia. ديمي وشاطر Ima orang nan dunia rata birunan tidak cisin. كماتا Memang tuh. Lima. الشاي Ilmuku mana idana tuh aja. لا لا دبي ini bosnya apa memang ada aja lah Dubai Jangan kau duda lama nih. Oi. Ya beruangku. lama-lama dah kita kalau bete aku kan meloki kita kita Salima, kau sabari kata aku merabe nama aku mana fiti rasa wallahi so habis sukar riba tarana benan mana Ani mana aku dah. Mana aku nak lebih. Ay. Rakat yang gede betul mau kau gak boleh senang dia nama jira. apa nih lu bunjira Jira apa ada bayanat gak boleh senang eran. Rakat tiga ten. Gede sel mau kau kan rakat betul gede mana. Amanuku. Ugame kasi dia lah bakal kes Oke aku di sini. Rabbi mesti kamu foto pian wallahi dia udah mana kalbin kamu patok Jadinya berbadan mau. Alima, mucaan kya memelali lagi haadha ko soora lis yeroon dubbadhu qofan dubbadhu nyaati dubbadhu mi sirraa godha way dammo yeroon dubbadhu maakiin banatiin please Halima dhaggeeffadhu meme boo'icha dhiisiiti seeratu siyaale gaafa dhufu seeraan dhufee dhufte siiti meme waa inni ta'e dubbadhuuti namni si gargaaru jiraachuu danda'a waan ta'eef mubaarak immoo ibsataa jira meme maal taate maaltu mudate mucaa kee dubbadhu waan kesa kale yuke sambanya tinde wali bo inni fide eenyunni dalaalli suni gaafatamuu hin danda'u seeraan jiru meme obsiiti tasgabba no seeratu jira si gale seeratu jira heeratu jira kanaafu obsii waan taate himadhu Mutaaki dalaalli birii meeqa kan fudhate Uma dhibba lamaaf saddeetam. kuma 280 fudhatanii si fidanii moo siin finne Fidaniiru. maaliif akka waa hate moo waa balleesse moo akkamitti qabamuu danda'a Ofii ajaa tokkoof torbiitti hojii galchanii giddii meeqaan taa'uun dhumnianii ofii of jijjiiree maatii koo jijjiiree ofii fayyisala meeqaan ajaa tokkotti hojii galchanii ala hojii galchanii kaanu. bossa tasgabbaa'ee akkasitti dubbata Wallahi marumaa goona dhabee mubaarak. Wallahi rakkinan keessa guddifate qofaadha. Gati ilmoo kana jennaan. Abbaadhaan adda baana namni nama hin jaallatu ilmoo maati koo namaatatti namaati Yoo ammaan wallahi waggaa 15 baaranii waggaa 5 taa'e Dubaayin kun waggaa 6 Suudaanii waggaa 4 taa'e umuriin isaa waggaa 20. ilaala kita waggaa 20 qabdi namni kun ofii araba taatu jedhamtu ilaala ishii bitaate akkamitti qabame ishii Mucaanan godhu fee hojii wayii galchanii geessanii sunumaa geessii na galchee mucaan maafan ta'a ji'a tokkoof torbii taa'eeraa jedhee dhufee gale ji'a ja'affaa gaafa 22 dhufee biyya kana. Enga dagaluun isaa jechuudha. Amma hojii kana geessanii fala meeqaan geessanii galchanii medikaala dhaqee hojii kana dhaqee gale. Innaan ishoo bakka medikaala dhaqeettaan jira dhaqeeraa jedhe. Afaan immoo jara ijoollee jara dallaalee kan kee itti himii waa hunda sitti himanuu. Malee indi itti waan ta'e itti naariin biyyi kun zeegaa adda addaa wal keessa jiraan jedhee itti himee waa hunda itti himee ishii jedhe.
amma hojii kana yeroo galee jedhu hojiin kun ta'uu fide distii dhiquudha saga nama sa'a sadiitti dhaabate ammal kan sa'a sadii dhaabata mucaan immoo kulaalitii dhukkubsata kulaalitii isaa fayyaa miti biyyumatti jechuudha dhiiga boolaa isaan naqabee jedha kulaalitii isaa kun jechuudha namni kulaalitii hin qabne hin jiru anuyyuu nan qaba mataa kootti wallaahi dhaabii guddaa on dhaabate na dhukkubaa miila koo itti seena dhukkubaa nama ta'an kootti jechuudha amma achumaanii dallaalichatti dawwalee hojiin kun naata guyyaa 8 qofa hojjete hojii sana naata aan jiru kulaalitiin na dhukkubaa jira kunoo miilli koo na ta'e dhaabiin dadhabee hojiin socho'u na galchaa hojjetti fajjitoo kamiinoo ta'u as keessa illee ta'u jedhe beektaa achi bahee hojii sanaa fuudhee namichatti bangaalee achi fuudhee maal gooti sinqaxxaa Abubakiriin nan qaxxaa itti achi fuutee geeyitee mana algaa ona wayitii geeyitee gattee mucaa kana bartanii jarri algaa sun maal godhanii mucaan bultii 10 fayyaa nyaata waa tokko kan hin qabne eddee nyaatu hin qabne bangaalee sarraan nyaatte nan bisan kennu mucaadhaa bartee jarri mana algaa sana keessa hojjettu jechuudha sa nyaatti amite fudhakki nyaadhaa naan jedhe annetti dhihoon jiru an eddeenan jiru eessa jedhama intinaa jedhama algiin jedhamti eddeen jiru gaxarii macarrashaan jira maaliif an kaayyoowwan koo alaamaa koo nan beekaan ilmoo kooti fanyadha dabbas ta'ee boris ta'ee jechuudha igalee amma hojii sanarraa bahee guyyaa 10 mana keessee kaatee jarri algaa sun yookiin foolisitti mucaa kana kennaarraa kottuu fuudhi mana kanaatti namichatti daawwalte bartanii ala mana hoteelaatii bahu jechuudha isinii galee maal godha namichi kun achi fuudhee geesse Dubaay deeraa geesse manni foolisii geesse galchee mucaa waraqata immoo ofiif hojjette jarra sun jechuudha jarra awwalaa sun waraqaalee itti awwalaa jira laa ammas taanaan geeteechi galchee achi daqiiqaa supermarket geessanii galchaa makiinaatti naqanii akka nama buna funaansaa biyya biraa dhaqu beektanii kaa maqaan namni waa hunda jira akkas geessanii nu geesse jedha nu nama 5 geesse na qofa keessaa fudhatte namni tajaajila ta'e geemii jettee beeksisaartu. Hello. Najaashi. Mu beema Najaashi. Najaashi sanyitti dabaltee nuuf fiduu dandeessaa? Duubaa fi yaa'an naan seenan qatu. Sanyitti nu dabaltee nuuf fiduu dandeessaa? Ayyee meexaalishaan saamee kana koofsanii. Caa. Jaatamii sadii. Nawwaa maqoyyaa. Dubaay nan jira jinni jira illam. Injiro wanta kana. Dubartiin haadha keenya dubartii obboleettii keenya. Itti dawwallaa yoo dhufe inni footee immoo Abibaa biraan keessaa lage. Warra jaalatanii immoo geemii ettanu. Geemiin jinniin isin qabu. Si komentii jira. Waa afaanii si baasuuf please hin dubbatin ati komentii ilaalte. Taphattaa hora. haasa'u Halima dubbadhaan abeet amma hojii kana okay supermarketii galee yeroo galu ID hin qabu Sanyiini taaksii dheeriidha. Bakka hojjetu dhaga'een jira. ish Kanaaf yoo inni adda dhiyaatu ta'e geessee fiinnee dhannee bor bakka taaksisaa. Geessee The person you are calling is not available. Please leave. fiinnee dhanneetii wal maqaansaa bormala Abibaa geessinee Abibaan Taamiraatiin tinaadhee Taamiraat immoo bakka taaksisaa deemamee geessee bakka taaksisaa deemamee akka inni bakka taaksisaa keessatti qabamu siin waadaadha. okay rakkoon Waadaa emboo'in ishee waada komboo'in. waan akkana kadhee guddisee na gubiyeena wallaahi rakkina akkamii keessan ilmoo koo guddisee yaa marruwaan kooy Amma mana hidhaa jira jechuudha mucaa sababii waraqaa jechuudha kan inni dhabe. Sama ID qabamee kurarfan galeessaa halkan sa'aatii naashiriitti. Leebariitti dawwaleen garaa koo muradhee hin jiru sisteema keessa jedhanii. sababa maalii qabame? Mindinoo? IDdhaaf qabamee mi?
hojii sana bahee hojii supermarketii keessanii galchanii achi immoo lafa galas daqiiqaa 35 deemee jira halkan sa'aatii 10 nusitti achi hojii bahee itti naashariitti manatti gala barte itti naasharii wayitti manatti gala galuuf oolusiin lama dhufanii qabanii. Dhaggeeffadhaa akka Oromootti sanyii dhageessisan taanaan Habibaan hojiin sii booda dhimma sanyiiti taaksii sharii isaa shamsaa taaksii hojjeta isaa dallaalummaa hojjeta isaa mucaan mana isaa maqaa isaatiin dhufe isaa sagaleen isaa wanta argeera gaanjira boor akkanan komanda sanyii warri beekta sanyii ajjala jirtaa kottu sanyii ajjala jirtaa kottu dhiyaadhuu haala kana himimmaan irraa yaqi jabaadha sanyii dhiisi anaa walitti kenna wallaahi dhimma kanaaf biyya kanaaf Halima hamma boyin hayyee mucaan kee sababa ID qabamemi. So ino janne jarre rabeetta jarri gaara in kasalte ta'e intina keessa leeberiitti dawwalee jennaan hin jiran jarra rabaa kunu kadhatanii barbaadi boossee mataan uraafteetti nuyyuu mataa sochoonee ranaa jedhaniini wallahi mataan koo nagaa miti hojiin deebi tokko jiran deebi lammeessaa hojjechuudha mataan koo na dideera amma barte wallahi amma bakka lubbuu koo balleessu nama dharra shaarree jechuudha barte akka mucaa kanatti guddisee yoo naan ga'e dhalmoo bilchaattuudha benna gubiyeedha. Koi mucaa kee suluma gaafa waggaa 20 barumsa irraa baastee as fidu dubbiin badee amma booyini dhaggeeffadhu Halima booyini furmaata sii ta'uu hin danda'u gara furmaataa deemi ati biyya Dubaay keessa jirtaa mucaan kee biyya Dubaay keessa jira mucaa kan ammoo kan barbaachisu lubbuu namaatiin miti maallaqa kaffalanii baasuudha akkasii qaraamarraa kaffaluudha isaa malee wanti biraan jiru bar waan qalaalii wayii Hayyati mana kontoraataa jirti. Okey ati mana kontoraataa jirti. Namni Itoophiyaadhaa mucaa sana fidee nyunni. Najjaashadha mama jammaraan kan fidee jedhe. Fidee sanyii kanatti kenne. Birrii 50 fudhatan ijoollee fideettiin ga'ee 50 fudhata. Sanyiidhaan fidee ijoollee ga'ee. Gurbaan daachuu dideera. Gurbaan gati daachuu dideera. Dhimma kana taambiraatu seera biyya kanaatiin nuuf bitaa. Bor Habibaa biratti argamu geessanii fuushi. Akka boonu. Afaan keessan hin banne bobu Habibaattan geessiseetti bangeessa. Immaan si amma gatii dhabe isin biratti Habibaatti. Wallahi an mogooti biyyan jireenyaan fedhu wallahi rabbiin una jira hin duuniyaa ran barbaadu an siqaayii argeera biyya kana irratti yeroo sinnaan beektanoo malee abbaattii baan ilmoon ijoollee lamaan qophaa koo guddisee biyya namaa naanna'ee jechuudha. Aman nama gadi godhu uffannaan nama gadi godhu ijoollee kootiif hin jiraadhan jedha gisee hunda baree namaa nan mararu qabeenyi namaa nan mararu jireenyi ijoollee kooti atamman booyini boorra